Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaan Tasabt oduuwwan guyyaa irraa isin dhageessisnaa nu waliin turaa isiniin jenna. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon Oromoo nagaa taasisuuf hojii cimaatu eeggataa jira. Addi bilisummaa Oromoo nagaa gochuun qawween ala ta'uu qaba yaada jedhu fudhanneerraa jedhan. Uummanni naannoo Amaaraa raayyaan ittisa biyyaa gaachana keenya jechuun dhaga'ame. Faannoon naannoo Amaaraa qabsoo adda kutaa jiraachuun himame. Hacaatuun miseensa faannoo magaalaa Finfinnee keessa dhokatanii jeequmsa kaasuuf socho'an to'atamaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu bal'inaan isin dhageessisnaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon Oromoo nagaa taasisuuf hojii cimaatu nu eeggataa jedhe. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon waliigaltee araara Taanzaaniyaatti taasifamaa jiru irratti haasaa taasiseen Oromoo nagaa isaa duraanitti deebisuuf hojii cimaatu nu eeggata jechuun BBC Afaan Oromootti himeera. Bilisummaa Oromoo fedhuu jechuun mandaraan aangoo hiruu osoo hin taane tokkummaa uummata Oromoo cimsuun Oromoo dinagdee cimaan ijaaruu akka gaafatus Jaalmarroon himaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Ammaan booda nageenya waaraa Oromoo fi Oromiyaatti milkeessuuf gahee nama hundaa gaafatus adda durummaan abaa'oo waboon itti gaafatamummaa addaa fudhatee nageenya misoomaa fi hawaasummaa Oromoo daran cimsuuf ni hojjeta jechuun qondaalli waraanaa kun himaniiru. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo uummata waraanaan miidhame aara galfachiisuuf karaa nagaa fi tasgabbii qabuun nageenyummaa uummata Oromoof yeroo kamiyyuu caalaa kan hojjetan amma ta'uu hubachuu qabu jechuunis Jaalmarroon himeera. Addi bilisummaa Oromoo nagaa gochuun qawween ala ta'uu qaba yaada jedhu fudhanneerraa jedhe. Addi bilisummaa Oromoo nagaa taasisuun qawween ala ta'uu qaba yaadama jedhu fudhanneerra jechuun himan. Waraanni Oromiyaa irraa waggoottan 5 darbaniif gaggeeffamaa ture. Oromoo balaa hammaataa irra buuse malee waan fayyade tokko waan hin qabneef kanaan booda qabsoon gaggeeffamu kamuu qawween ala ta'uu qaba jechuun himaniiru. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchaa jiru waliin marii iftoomina qabu gaggeessuun dhimmoota hunda irratti waan walii galeef Oromiyaa keessatti nageenya waaraa buusuuf itti gaafatamummaa isaa ni ba'ata jechuun miidiyaaf ibsa kenneera. Addi bilisummaa Oromoo gaaffiiwwan Oromoo waggoottan hedduuf ture akka deebi'uuf qabsaa'a malee abbaa biyyummaa Oromoo har'a of harkaa qabu hin haalu jechuun ABO'n ibsu irratti argama. Kanaafuu jedha ABO'n qaawwa siyaasaa jiru irraa jalaan akka sirratuuf karaa nagaan qabsaa'a abbaa biyyummaa amma of harkaa qabnu tiksuuf dirqama qabna jechuunis himaniiru. Uummanni naannoo Amaaraa raayyaan ittisa biyyaa gaachana keenya jechuun dhaga'ame. Uummanni naannoo Amaaraa godinaalee adda addaa keessa jiraatan raayyaan ittisa biyyaa gaachana keenya ta'uun nageenya keenyaaf aarsaa kaffalaa jira malee dhiibbaa nurraan ga'e tokko hin qabu jechuun odeeffannoo nuuf kennaniiru. Yeroo ammaa kana uummanni naannoo Amaaraa faannoon qabsaa'ota Amaaraa ofiin jedhan miidhaa adda addaa irraan ga'aa jiraachuu himuun raayyaan ittisa biyyaa karaa naamusaaf itti gaafatamummaa qabuun uummata Amaaraa cinaa dhaabbachaa jiraachuu isaa ragaa ba'uu irratti argamu. Akka jiraattonni naannichaa dubbifne tokko yaada nuuf kennanitti nageenya keenya waaraatti deebi'uuf raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun waan nurraa eegamu bahachuu qabna jedhan.
Faannoon maqaa qabsoo ummataatiin misooma adda addaa fi jireenya hawaasummaa naannichaa rakkoo keessa galcheera. Kanaafuu faannoo balaaleffachuun raayyaa ittisa biyyaa waliin taanee misooma keenya dunaatti deebi'uuf cimnee hojjennaan yaada namoota kanaati. Faannoon naannoo Amaaraa qabsoo adda kutaa jiru jedhame. Faannoon Amaaraa gama hundaanuu waan humna dhabeef qabsoo adda kutee mandara keessaa socho'aa jiraachuu isaa odeeffannoowwan maddeen amanamoo ta'an ni addeessu. Yeroo ammaa kana gama waraana mootummaatiin faannoon baay'ee adamfamaa waan jiruuf sochii qabsoo geggeessuuf baay'ee rakkataa jira jechuun uummanni naannoo Amaaraa dubbifne tokko tokko himuu irratti argamu. Mootummaan biyya bulchaa jiru daangaa Itoophiyaa karaa hundaanuu to'annoo cimaa geggeessaa waan jiruuf karaan faannoof deeggarsaaleen adda addaa itti taasifamuu dhibuun isaa qabsoo faannootti gufuu guddaa ta'ee jira jechuun namoonni kun dubbataniiru. Haaluma kanaan faannoo nyaataaf dhugaatii isaaniif jecha uummata Amaaraa darraa akka jiranii fi uummannis akka isaan nuffee jiru waan hubataniif yeroo gabaabaa keessatti qabsicha adda kutuuf ni dirqamu jechuun uummanni naannoo Amaaraa godinaalee adda addaa dubbifne tokko tokko yaada isaanii nuun ga'aniif. Harcaatuun miseensa faannoo magaalaa Finfinnee keessa dhokatanii jeequmsa kaasuuf socho'an to'atamaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksise. Dargaggoonni miseensa shororkeessaa faannoo ta'an magaalaa Finfinnee keessa dhokatanii kaayyoo isaanii kan ta'e jeequmsa uummata magaalichaa irratti raawwachuuf osoo socho'anii to'annoo seeraa jala ooluu isaanii poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Dargaggoonni kun fiigicha guddicha magaalaa Finfinneetti gaafa dilbataa geggeeffame keessa guugachuun magaalaa Finfinnee jeequun nageenya booressuuf osoo yaalanii hordoffii qaamolee nageenyaa taasisaniin miseensonni faannoo baay'een isaanii to'annoo seeraa jala oolfamuu poolisiin magaalichaa dubbateera. Jiraattonni magaalaa Finfinnee dubbifne tokko tokko yaada nuuf kennaniin nageenya magaalaa Finfinnee booressuun akka hin danda'amne himuun jiraattonni magaalichaa qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf yeroo hunda qophii akka ta'an nutti himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabanne kanuma yeroo itti aanu odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an kan biroo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept subscribe laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif hawwina.